Daddafa. Yes. Yes, baga nagaan dhuftan. Mollaa Yaasin. Jalqabarra nama walutaalee maqaa waame. Baga nagaan dhuftanii ilmaan Oromoodha. Haala yeroo irraa dhaamsa qabna. Sheer odaa daddafaa nama waama. Sheer beektanii. Baga nagaan dhuftan haala yeroo irraa dhaamsa qabna. Haala biyya keessa deemaa jirurraa maaltu ta'aa jira? Biyya keessatti maaltu ta'aa jira kan jedhuuf dhaamsa isinii qabadhee dhiyaaddeen jira. Isin immoo akka barame like share godhaa nama qaqqabsiisaa jechuudha. Namaaf godhaa. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Daddafaa akkam jirtan? Fayyaa keessanii jirra jirtu? Baga jiraattanii. Koronaa kanarra rabbi sinaa hambisu. Dhibeedhuma mararra koronaa qofaa miti beekadha. Dhibee mararra rabbi sinaa eeguu, rabbi nu haa eeguu, anallee rabbi haa eeguu. Of dagachuun hin taatu. Namni of dagachuu hin qabu. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa baga nagaan dhuftan share like godhaa hiriyoottan keessan qaqqabsiisaa. Gara gartanii dhaamsa kiyyaatti hin seenaa. Haala yeroo irraa waan dubbadhu qaba. Waan irraa dubbadhu qaba. Kanaaf nama naawama baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoodhaa seenaa manni mana keessanii daddafaa nama naasensisa. Baga nagaan dhuftan waan biyya keessatti deemaa jirurraa waan oofamaa jirurraa sanirraa waan tokko waan natti dhaga'ame isinii dabarsuu barbaaddaa. Welcome baga nagaan dhuftan jedheera. Seenaa manni mana keessanii daddafaa nama naawama. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Warra reef seenaa jirtan welcome isiniin jenneerra. Daddafaa nama naasensisaa gara dhaamsa kiyyaatti kallattiidhumaan jenna. Gara dhaamsa kiyyaatti tokko lama sadii namni seenaa jira. Waliif qooda ilmaan Oromoodhaa daddafaa waliif qooda nama naasensisaa haala yeroo irraa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warri salaamataa jedhaa jirtan isinan jedhaa. Ammallee gara dhaamsa kiyyaatti hin seene. Kanaaf qooda nama waama nama barbaada. Dhugaa rabbi haala yeroo irraa waan biyya keessatti deemaa jirurraa waan natti dhaga'ame waan gartanii irraa dubbatuu qabu murteesse isinii dubbadhaa. Isin immoo akkuma barame like share godha. Daddafaa nama naasensisa. Ilmaan Oromoo qaqqaalii gaggaarii baga nagaan dhuftanii. Biyya keessatti maaltu deemaa jira kan jedhurraa waliin haasofna. Yeroo keessan aarsaa gootanii Taabaadir baga nagaan dhufte. Saahiba kiyya hundi keessanuu saahiba kiyya ilmaan Oromoodhaa. Baga nagaan dhuftan hundi keessan. Taabaadir wannan jedhee maqaa dha'eef saahiba kiyya nama walitti dhiyaannu kanaafi ilmaan Oromoo hundi keessanuu saahiba kooti. Obboleeyyan kiyyaa baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Abdul Wahab share gooteetta. Mee share gooteetta. Waan sirraa barbaadamu gooteetta dubbadhu jechuu dhiisiitiin dubbadhaa. Amma xaaxa'u dubbadha. Amma cabsee isinitti seenuu koo dubbadhaati. Mee share gooteetta. Dubbadhu edariifatee bar. Amma seenee min turre bar. Kanaafuu nan jarjarsinaa. Waan an fudhee dhufe haala yeroo irraa waan an dubbachuu dhufe narkaan gatinaa. Share naa godhaa. Yeroo namni seene gartanii waan dubbatantu namaa dhufaa beekadha. Isa sila qabattanii dhuftan dhiisaatii. Yeroo namni seene gartanii waan kan biraa gartanii kan sinii dhufe jechuudha. Haasaan sinii dabalamaa. Kanaaf nama barbaanna nuti waa biraa irraan argannu. Kanaaf irratti na argee bar irraa na baasuu hidhee dawwala hin jiru gaa. Ilmaan Oromoodhaa baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Gara dhaamsa kiyyaatti seenaa. Dhaamsi kiyyaa waan biyya keessatti ta'aa jirurraa maaltu ta'aa jira kan jedhu waliin ilaallaa. Gartanii share godhaa. Isin immoo daddafaa nama naasensisaa. Haadhuun nu kanallee kophaa dhudheettanii immoo booda na hubattanii
هيا شمع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدو تاجو بقى نقع نوتن شير لايك قد أدفع أنا مناسين سيسا ilmaan oromoodha gara dhaamsa kiyyaatti kallattii dhumaan tokko lama sadi satumuraati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harka fuune ilmaan oromoodha bakka jirtan maratti nageenyi kiyyaaf salaamtaan kiyya isinaa ga'u jecha haala yeroorraa ilmaan oromoo marti keessanuu kan islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii kan amantaa hin qabnellee nageenyi kiyya kan inni irraa madde isin bira naaf ga'u jecha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf maaltu deemaa jira biyya keessaa maal oofaa jirti girrisaa mootummaa kanarratti kan jedhu waliin ilaalla. Maal jedhaa jirti girrisaan beeytanii? Ummata Harargee mootummaan ummata Harargee ficcisiisuudhaaf nama koronaadhaan qabame tokko geessee Harargee keessatti gadhiisee jettee ijaartii girrisaan akkuma argaa jirru kana jechuudha. Mee girrisa rabbi siyaa fixu jedhee siya baaruuttis of baaruu taati gartee maaltu gartee mootummaan rakkoo maalii irraa qaba ummata Harargee irraa ummata Oromoo irraa rakkoo maalii qaba mootummaan ummata kana dhukkubaan fixuu barbaada si'i kan dhukkuba warra gartee waan kana yaadaa jiru warra waan kana yaade situ dhukkubaan akka ummanni kun dhumu barbaadaa jira malee mootummaan rakkoo tokko ummata irraa illee hin qabu. Ummata Oromoo dhiisitii ummata biyya sanaa dhiisitii mootummaa nama aangorra jiru nama lubbuu namaatiif yaadu yaa girrisa. Ma nama na waamtanu galmaan Oromoo daftanii isin biraan naa geessu isin qofti na daawwachuun faayidaa naan qabu. Corona. Maal isin qofti na daawwachuurraa maalan fuudhaan nama naa seensisaa daddafaati. Biraan naa geessa namni kun gaaf sheer godhe. Biraan naaga'aa girrisaan gartee gubattee garaan sii gubataa. Kanaafuu girrisaa garaa gubaa diina garaa gubaa warra gartee olula taa'ee jedhee olula kana gartanii qindeessitee olula qindeessitee karaa kanaan immoo mootummaa kanarratti duula karaa kanaan immoo karaa saaqaa irratti arganna jedhanii mootummaan gartanii ummata Harargee addatti ummata Oromoo keessaa baasanii ilaala hojii jiraa ilaalladha. Addatti ummata Harargee ficcisiisuudhaaf nama koronaa qabu achi keessatti geessee gadhiise jedhanii olola gartanii oofaa jiran olola jiraa jechuudha. Kanaaf jechuudha daddafaati isin immoo biraan naagaa jira san biraa dhaga'uutu mala dhagaanii gartanii afaan jiraa hidhachuu jiraatu mala daddafaa biraan naagaa. Mee gaafii gaafadhaati warra akka kana jettu mootummaan maal bulchuudhaa fi rakkoo maalii keessatti ummata Harargee irraa rakkoo maalii qabaaf gartee akka ummanni Harargee dhumu godhaa jiraa jettanii sobdanii walgayii walitti qabanii ummata fixaa jiranii dhukkubaan jettanii olola asirratti oofaa jirtan maal rakkoo irraa qaba mootummaan? Maaliif kan ummata Harargee ficcisiisuuf sababiin ummanni mootummaan kun ummata Harargee akka dhumu dhukkuba kanaan akka dhumu godhuuf maaliif? Si galaa jira. Kanaafuu girrisaa kana biraan naagaa jabaadhaati ilmaan Oromoodha warri na daawwataa jirtan kun sheer godhaati biraan naagaa gartanii olola hin taane olola fokkataa karaa kanaan immoo gartanii ajandaa haaraa banatanii karaa kanaan immoo gartanii yoo karaa arganne jedhanii karaa ajandaa haaraa banatanii olola oofaa jiranii jechuudha. Olola gartanii fokkata olola irraan bareenni gartanii warra dhugaan barbaanne burja ummata keenya burjaajessuu jedhanii ummata keenya karaa haqaarraa dabsuu jedhanii ummata keenya gartanii itti taphachuu jedhanii ummata keenya gurgurachuu jedhanii ummata burjaajessaa jiru jechuudha. Karaa amma yeroo darbee akkuma argitan karaa meeqaan burjaajessanii ummata gartanii akka ummanni gartanii mootummaa kanarratti duulu godhanii itti falanii dadhabanii ummanni takka jala sini galaa jira. Mee gartanii yoo mootummaan kun ummata Harargee irraa kan rakkoo qabaatu ta'e dhalattuu Harargeetu mootummaa kana keessa hojjetaa jira. Dhalattuu Harargeetu mootummaa kana keessa gartee jiraan wal ta'ee waliin hojjetaa jira. Kan akka caaltuu isaanii mee isiin lammii isii of ficcisiifti? Mee isiin lammii isii akkamitti nama irraa dhalatte abbootii fayyoolii isii akkamitti ficcisiifti? Mee isiin ka agartee yoo mootummaan kunillee akka yaada keetiitti kun yaada keetii beekadha.
yoo mootummaan kunillee rakkoo kan qabaatu ta'e uummata kanarraa mee gartee warri dhalataan achi keessa jiru meeqaatamatu jira kan akka amma caaltuu isaanii jennu kan akka amma gartee Jaafar Alii akka Doktor Angaasa meeqatu jira mee jarratu gartee abbootii jaraa ficcisiisaa yaa gowwaa yaa kan mataan gartee dhuufe mee akkamitti gartanii mootummaan uummata ficcisiisa uummata nagaa yeroo addunyaan gartanii walii birmataa jirtu waan dandeessuun yeroo addunyaa waan dandeessu wal bira dhaabbatti imimmaan buuftee bo'aa jirtu uummata ofii ficcisiisaa mootummaan uummata bulchaa jiru uummata miskiina hubannoo tokko hin qabne uummata ofii ficcisiisaa mootummaan maa kijiba keessan ooftansin rabbi sodaadha kijiba keessaniin oofina nurraa dhaabbaddaa garaallee nu gubdanii abidda nutti qabsiisaa jirtanii kijiba keessaniin dhaabbaddaa kijiba oofaa jirtan olola oofaa jirtan dhaabbaddaa sin arginee jirra mootummaan gartanii ummata kana tattaaffii godhaa jira karaa danda'uun jechuudha tattaaffii karaa danda'uun godhaa jira amma dandeetti isaa argaa jirra baadiyyaa mara keessatti gartanii hubannoo kennaa jira magaalaa keessatti yoo argitan gartanii ambulaansiidhaan deemanii gartanii labsaa jiranii waa'ee dhukkuba kanaa warri hubannoo hin qabne uummanni keenya hedduun isaa hubannoo irraa hin qabu waan ta'eef mootummaan waan danda'uun karaa danda'uun magaalaa mara keessatti hubannoo kennaa jira ambulaansiidhaan keessa deemanii makarfooniidhaan jechuudha waa'een dhukkubni kun ta'e akkaataa dhukkubni kun itti daddarbu waan uummanni gochuu qabu waan garaa dabarsaa jiranii argaa jirra jechuudha oolumaan kana osoo ijji keessi argu ija maalii si argaa miti ijji kan kee jaamee jira hin argu waan kan kee malee waa'ee gartee yaada keetii malee gartee waan mootummaan kun hojjete dhugaa hin hojjetes wanta akka ijji kan kee hin argu jechuudha jaamtee jirta guyyaa utuu arguu rabbi si jaamsee bara utuu argituu rabbiin si jaamse utuu argituu rabbiin si jaamse jechuudha waan godha mootummaan godhaa jiru kana utuu argituu rabbiin si jaamse yeroo mootummaan gartanii karaa adda addaatiin kadhatee gartanii liqii garaagaraatiin biyyoota guddatanirraa qoricha garaagaraa galchee uummata ofiitiif gartee raabsuudhaaf akka dhukkubni kun hin babal'anne waan gartanii ittiin of eeggatanu karaa adda addaatiin yeroo mootummaan galchaa jiru irratti ofii itti fayyadamuudhaaf galchaa jira mootummaan kan ijji kee argaa jiru jechuudha dheengadda akkuma argitanu dheengadda akkuma waliin agarree gartanii wanti dhukkuba kanaaf oolu of eeggannoo adda addaa gartanii qorichas ta'ee gartanii waan uummanni ittiin of eeggatu waan hedduutu galee jechuudha biyyoota gara chaayinaa irraa jechuudha mee sana mootummaan ofii fayyadamuudhaaf galchee maal itti godha mootummaan uummata isaatiif jaama kan ijji isin agarree jechuudha jaamaa gartee ijji kee waan gartee mataan sammuun kee yaade malee waa biraan argu ijji kan kee kan sitti kaameef waa biraa arguudhaaf miti waan gartee qalbiin kee yaaddu qofa waan manaama keessa gartee yeroo raftee kaatu sitti dhuftu waan sana qofa ijji kee ka'aa akkasii bara warra akkasii kun dhugaa rabbi warra akkasii kun waan guyyaa yaadaa olee halkan illee yeroo rafetti dhufaa isuma yaada ijji isaallee sanuma arga woman ta'in ardii kanarratti woma lafa kanarratti hin ta'in arga ijji isaallee akkasii bara kanaaf jechuudha jaamtanii nun jaamsina waa takka mootummaan amma waan danda'u tarkaanfii fudhataa jira jaamtanii nun jaamsina keessan ijji jaamee jira sinii galaa jira jaamtanii ummata nagaa jaamsuu deemaa jirtanii sinii galaa jira ofii jaamtanii ijji keessan hin argu waan mootummaan kun godhaa jiru osoo argitanuu waan mootummaan kun hanga danda'e tarkaanfii fudhataa jiru hanga dandeettii isaa gartanii ummataaf hubannoo kennaa jiru karaa danda'een osoo ijji keessan kana argu mootummaan kun ummata fixuuf deemaa jira mootummaan kun ummata Oromoo gartanii keessatti ummata argee fixuuf deemaa jira mootummaan kun gartee astaghfirullah mootummaan kun gartee keessatti ummata Oromoo ficcisiisee gartanii siyaasa isaa bakkaan gaachuu deemaa jira warri jettan jaamaadha ijji keessan argaan jiru mootummaan karaa danda'amuun tarkaanfii amma dandeettii isaa fudhataa jira ijji keessan isin argu isiniin akkam goonee isinitti himna akkam goonee isinitti himna gartanii ijji keessan hin argu amiin maalan balleessimee ka rabbi si haa qajeelchettu kun maalan balleesse waan ani irraa dubbadhu kana waan ani irraa dubbataa jiru hubadhu dura waan ani irraa dubbataa jiru mee gurra qalbiitti qaa'u na dhaggeeffadhu waan ani irraa dubbataa jiru waan ani irraa dubbataa jiru yoo namaaf gale nama galeef hin gala gartanii waan ani irraa dubbataa jiru kun wanta ani irraa dubbataa jiru kun girrisaatu gartanii asirratti baatee mootummaan kun ummata Harargee ficcisiisuudhaaf walgahii walitti waamaa jira ummata Harargee ficcisiisuudhaa jedhee nama gartee koronaa vaayirasii kanaan qabame geessee Harargee keessatti gadhiise ekelee jedha
ما ربي صداتنو سين صوبا قدا دري دي مكانا كانت توفتن ربي صداتنو ربي ما صداتني متي وتو ربي صداتني وان صوبني تاي صوبا ربي برات أكت غافة تمتنو صوبا يتني صوبا كان غرتني نما فوتني فجانا مرة كيسانو صوبا كان غيتشول كناف كربي سياقا جتكون غرتني وانا سنجدو كان وبدو كيستي وانا نرادو بتاجرو كان درسيتي وبدو كيتي ربي سياقا جتجدي مالي أن دوغانات الأغامي غرتني mootummaan kun gartanii ummata Harargee ficcisiisuu deemaa jira jettanii mee lammii isaa ficcisiisaa mootummaan kun lammii dhiiga isaa ficcisiisaa akkamita kana jettame maal jette komentii keessan booda dubbisaa amma gartanii asaan harka katuuf deemtanii beektanii hin beeka hojii keessa komentiin taane barreessuu jalqabdanii jirtanii kanaaf jechuudha girrisaa biraan naagaa sheer godhaati garaa gubaa girrisaa dhugaa rabbi garaa naa gubaa diina warra gartee sooba kana ta'e jettee sooba kana qindeessitee ta'e jettee karaa kanaan saaqaa barbaaddattee mootummaa kanarratti karaa uummata duulchiftu barbaadaa jirtu kana miidiyaa garaagaraa fayyadamanii miidiyaa hawaasaas ta'e miidiyaa gurguddaa amma biyya keessatti tamsaa jiru kanas ta'e miidiyaa kanneen fayyadamanii akka ummanni kun karaa dhukkuba kanaan mootummaa kanarratti duulu yaalii godhaa jiran jechuudha yaaliidha bar kanallee karaa hedduudha yaalaa jiran ima yaalan in milkaa'anu yaaliin jira in milkaa'u in arginare ima fashala ummanni dhugaa dirree deemu argaa jira waan ta'eef yaaliinsa ima fashala yaaliin jirri yaalan ima fashala wanni jirri yaaliin hin jiru wanni jirri yaaliin jirri hin godhin hin jiru sinigala jira amma immoo karaa dhukkuba kanaan ummata keenya Harargee ficcisiisuu fi ekeleedha maaloodha marra koraa qaba ummata Harargeerraa mootummaan lammii isaarra rakkoo maalii qaba eenyu bulchuuf dhukkuba kana gartee mootummaan kun sirra hubannoo qaba si ka asirra taa'ee gartee afaan banu kan si asirra taa'ee gartee akkasitti iyyuu kanarra mootummaan sirra hubannoo qaba waa'ee dhukkuba kanaa mootummaan sirra hubannoo qaba maaliif ummata isaatti gadhiisa Harargeen dhumee Wallaggaa fa'a naannoon Harargeen dhumee naannoon biraa fa'a dhukkuba kanaan akkamitti yaada sammuu kan kee an kana duna dhibaabar mee Harargeen qobaatti dhukkuba kanaan dhumtee eenyu tafame naannoo kamtu hafa ka mootummaan gartee akka ummanni sun dhumu godhee yaadaa jira ke ummata Harargee keenyaa ficcisiisuuf deemaa jira jinniidha maal odhettee kaasirratti ooftu Harargeen biyya sana keessaa biyya biraa jirti qobaa jirti biyya sana keessaa biyya biraa jirti dhukkubni kun gartee nam tokko irratti argame biyya sana keessatti nam tokko irratti argamnaan akka inni itti babal'ataa jiru argaa jirtan arra yoo argitan nama 12 yoo dogongoruu baadhi nama 12 gaheera jedhan namni qabamaa jiru jechuudha nama 12 jechuudha namni dhukkuba kanaan qabamaa jiru jedhan nama 12 gaheera jedhanii jedhan dubbataa jiran mootummaan rakkoo maalii irraa qabaayyuu gartee ummata nagaatti gargeessee gadhiisee gartee ummata si caala beeka si caala jaallata ummata Harargee mootummaan si kaasirra afaan banaa jiru kana caala jaallata ummata gaafa inni aangoo qabatu nabiyyu etteen kan inni mataa keessatti seef godhatee jira si caala ka ficcisiisuu dhiisiitii dhukkubaan akka jirri dhuman gochuu dhiisiitii ummanni si caala mataa keessatti seef godhatee jira yaa jaama si galaa jira mootummaan si caala ummata gartee ummata isaa mataa keessatti seef godhatee jira nama yeroo inni aangoo irratti yeroo jalqabaatiif aangoo irratti dhibbaan kumaatabaan gadi ba'ee daandii irratti gadi ba'ee simateenii gartanii simannaa gootaa godhee fi karaa garaa garaatiin simannaa isaa agarsiisee gammachuu isaa agarsiisee fi nabiyyuu keenya jedhee abiyyuu jechuu dhiisee jechuudha. Nama kana gartee mootummaan dhukkubaan fixaati ka gartee sammuun kan kee akkanatti si yaadume sammuun kee maal yaadame sammuu mataadhuma gartee akkas sirra kaa'an malee bara sammuun kan kee kun akka namaatti yaadanatti hin fakkaatu dhugaa rabbi osoo akka namaatti kan yaadu ta'e mootummaa waan kana godha jettee inuma yaaddu abadan. mootummaadha ka waliin rakkatu ummanni kun yoo dhume ka waliin rakkatu mootummaadha ummanni kun yoo dhume ka waliin darara mootummaadha kan maqaatti badullee mootummaadha namni yeroo garii immoo maal jedhan beektanii dhukkubuma kanaayyuu kan biyya sana galche mootummaa kan jedhanii bar waan nama ajaa'iba keessa dhukkubuma kanaa biyyitu biyya sana galchee jedhan ummataan fixuudha sobadha hangana ga'u soba dirree hangana ga'u kana soba guddaa kan soba hanga manaa ga'u kana dhukkubuma kana biyyitu fuudhee biyya sana geessee ummataan fixuudha ummataan dararuudha mee maal bulchuudhaaf abiyyiin isinu abiyyiidhuma waan dayyuu dhukkubal kan biyya galchu abiyyiidha ummatas kan fixu abiyyiidha ummatas kan ajjeesu ummata nagaa kan ajjeesu abiyyiidhuma akkamumatti yaada mataan keessan isin jedheen dhugaa rabbi
Ana kuma isinitti yaadan tuna dhibe mee sheer godhaa biraan nagaa warra kana jedhu biraan ilmaan Oromoodha gartanii isin immoo garaa gubaa sheer godhaa biraan gaa sagalee kiyya kana. Kanaaf jechuun waa hunda abiyyi jedhe abiyyi miti bara kan biyya bulchaa jiru. Naannoo mara keessaa walitti dhufee naannoon keessa hin jiru paartii abiyyiin gartee amma hundeessee ittiin biyya bulchaa jiru kana. Naannoo hunda keessaa Harargee keessaa Wallagga keessaa Baalee keessaa Arsii keessaa Boorana keessaa Gujii keessaa Ilubaaboor keessaa Jimma keessaa Boorana keessaa bakka maraa walitti dhufanii bulchaa jirani malee abiyyi tokkittii miti kan biyya bulchaa jiru. Yoo iji kan kee arge abiyyi qofaa miti kan biyya bulchaa jiru bakka mararra Oromiyaa naannoo Oromiyaa mara keessaa naannoo dhan Itoophiyaan qabdu mara keessaa walitti dhufanii bulchaa jirani jaama. Si galaa jira. Gandummaa isa mataan gandummaadhaan mataan si guutamee naan abiyyeedhaa oltu kana dhaabbadhu. Stop please. Si galaa jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf mootummaan tarkaanfii danda'u fudhataa jira. Har'a akkuma argaa jirru magaalaa mara keessa naannanii ambulaansiidhaan hubannoo namatti tolu hubannoo ajaa'ibaa kennaa jiran miidiyaa hawaasaa irratti sooshaal miidiyaa irratti poosti godhamee jira. Argaa jirtan. Kanallee utumachi keessan argu akka neettanii bara. Mootummaan akkasitti ta'abii godhee karaa adda addaatiin uummata isaa baraaruu jedhee yoo dhukkubni kun biyya sana keessatti babal'ate akka inni rakkatu mootummaan kunillee akka waliin rakkatu waan beekuuf tattaaffii danda'u mara godhaa jira mootummaan. Waan uummata isaa nagaa fixuuf hin qabu mootummaan. Si galaa jira. Uummata isaa nagaa mootummaan waan fixuuf hin qabu. Haadhuuf shurtaan maalla godha. Seera guutee mana keessa taa'ee naasaa jira bara. Dubbiin harkaan gatiin arabbisu addaati. Shurtaa yoo dhufe maalla godha mana keessa jiraate. Yoon fedhii kiyya qulfiidhaan itti bane malee namni jalaa yoon hin jalaa bane malee ol galuu hin danda'u bara. Isuma ammoo waan sinii galu karaarra hin deeminaa jedhan malee stay home jedhan malee manatti jiraadhaa jedhan malee mana keessatti eessa jiraanna reeshi tole eessa jiraan. Kanaaf shurtaan karaarra hin deeminaa jedhe malee yoo madeemneyyuu nuyi waan jedhu bashurtaan maaliif jennaan nuti qaariyaa gartanii ganda kana keessatti itti gaafatamaadha. Kanaafuu nuyi waan jedhu waraqaas itti qabna. Ganda kana keessatti xiqqoo beekamtii waan qabnuuf nuyi waan jedhu shurtaa jettanii maqaan intinaan haasaan kan gatina. Kanaaf ilmaan Oromoodha gartanii duula karaa barbaadanii karaatti duula kana mootummaa irratti bananu gartanii karaatti gartee uummanni mootummaa kana jibbu karaatti gartee uummanni mootummaa kana diina godhatu barbaadaa jiranii uummanni immoo abaddan argatee jira bakka dhugaan jirtu argatee jira dirree argaa jira hojiidhaan agarsiisaa jira warra amma taa'ee afaaniin iyyu kun warra amma taa'ee uummata koo jedhu kun warra amma taa'ee kelee koo jedhu kun kijibduu keessa mee maatiidhuma keetti dawwaltee gartee waa'ee dhukkuba kanaa hubannoo itti himtee jirta kijibduu si beeknaati waan dhukkubni kun ta'e akkaataa dhukkubni kun itti daddarbu gartee waan jarri gochuu qaban of eeggannoo jarri gochuu qaban mee dawwaltee itti himteetta ka gartee sirra baatee uummata koo kijibdu hojiin agarsiisi mootummaan hojiidhaan agarsiisaa jira. Mootummaan hojiidhaan agarsiisaa jira. Hojii hojjedhu agarsiisi gaafa sana uummanni illee si galatoonfata gaafa sana illee dhugaan keellee dirree gala jechuudha. Dhugaa yoo qabaatte gaafa sana dhugaan kan keessii mul'ata hojiidhaan agarsiisi malee asirra baatee intarneeta qabdaa waa hundi tola asirra baatee uummata koo mootummaan uummata koo fixaa jira maaloodha isa jettu kana dhaabbadhu saatii kan kee hojiilaan gubiin saatii amma asirra baatee akkasitti kijiba gartee qindeessitanii ta'e jettanii kijiba qindeessitanii wal gurmeessitanii guruppii warri gartee waan kana hojjettan kun guruppii uummattanii kijiba kana ta'e jettanii dhugaa fakkeessitanii in fakkaature dhugaa kijibni dhugaan fakkaature maaliif kijibni kijiba waan ta'eef dhugaan dhugaa waan ta'eef kijibni dhugaadhaan waliin fakkaatu abaddan kanaaf kijiba ta'e jettanii dhugaa fakkeeffannee gartanii karaa ittiin uummanni mootummaa kanarratti duulu karaa dandeenyeen mootummaa kana uummata irratti duulchina jettanii yaadaa jirtan isiniif hin milkaa'u dhugaan hin injifataa. Dhugaa keeti obboleessa kiyya dhugaa keeti hanqina sammuu qabanii warra akkana jedhan kun yeroo addunyaan gartee daaftee gartee waan kanarraa gartee galgalaa ganama miidiyaadhaan gurguddaa kan akka BBC kan miidiyaan akka Aljaziiraa
oduu kana malee wanni biraa dabarsaan jirre kana Abiyyi immoo ummata isaatiin fixuudha jedhee karaatti barbaadaa jira jedhan. Mee adaraa rabbi mee maal jettan mee kanan mee gaafii isiniif dhiisaa daawwattoota kiyya kabajamoo jaallatamoo mee gaafii kana isiniif dhiisaa maal jettu mee yeroo mootummaan akkasitti dhukkuba kana sodaataa jiru addunyaan akkasitti biyyi gurguddatte biyyi teknooloojiidhaan kutte biyyi waa hundaan of dandeette biliyaara qabdu miliyaara qabdu dhukkuba kana sodaadhaaf kunoo manaa gabba'uu dadhabdee argita amma hoo argitaa jirtan karaan makiinaa kun waa tokko nageessanu qe'aafuro makiinaa afuro nageessanu jechuudha kun maa inni sodaa dhukkuba kanaati kanammoo mootummaan Abiyyi aangoodha jedhee beekadha aangoo irraa bu'aa bari hin beekanillee aangoo kana akka irraa bu'u hin beekanillee gaafa tokko inuma irraa bu'a aangoodha jedhee ummata kana ficcisiisa jettanii warri yaaddan sammuun keessan akkamitti yaadaan siniin jedhee bara aangoo kana bor gaafa irraa bu'e eessa dhaqan biyya isaatii bar biyyuma isaa keessa jiraata akkamitti ummata isaa fixame mee akkamitti ummata isaa fixa eessa dhaqee eessa jiraata ummata isaa fixee kee gaafa aangoo irraa bu'e aangoon gaafa rabbiin gaha jedheen aangoo rabbitu kennaa beekadhaa sin aangoon na maqaa akkasumaan oofan malee rabbitu namaa kenna isii kana wallaalina gaafa gartee aangoon guyyaan isaa dhumee jennaan aangoo kanarraa bu'e maal jedha ummata isaatiin kanaaf si caala yaada mootummaan jechuudha si ka gartee asirra teessee olola ooftu olola gartee ta'e jettee asirra teessee olola babababaa jettee gartee girrisaa ooltu asirra deemtee hojiidhaan agarsiisii ummata keetii waan dandeessu birrii tokko maan taane ergiitii waan jarri gartee waan kanaan of eeggatan waan adda addaa waan fuulatti hidhatanus ta'e saamunaadhaan garaagaraas ta'e sanuma sana yoo gargaarte jechuudha waan guddaadha beekiniif ummata biyya keessaa keenyaatiif waan guddaadha faamilii keetiif waan guddaadha maatii keetiif waan guddaadha sana godhii kayitii sana jedhii kayitii as deebi'iitii mootummaa komadhu gaafa sana si galaa jira sana godhiitii waan nama siin jedhe kana godhiitii wama gabaabduudha bar beekadhu waan hedduu sitti waan jiru waan jirri fuulaan hidhatanu waan jirri harkatti kaatanu saamunaa jirri harkaan niqatanu hubannoo dhukkubni kun akkanaan darba walitti hin dhiyaatina meetira 2 walirraa fagaadhaa hin beektaa bar osoo beektuuti kagartee asirra teessee ol iyyitu meetira 2 walirraa fagaadhaa bak nama qufautti hin dhiyaatina nama axxiffatutti hin dhiyaatina nama dhukkuba kanaan qabame irraa fagaadhaa jedhiitii hubannoo kenniif gaafa sana ummata keellee maatii keellee baraarte maatii kee mana tokko keessaa yoo kana baraarte gartee akkanumaan babal'atee jechuudha jarri immoo warri amma akkanaa waan akkanaati ati baraarte immoo jarri immoo akkuma kana hubannoo ollaa jiraatiif kennanii akkanumatti babal'ataa jechuudha gaafa sana dhugaa hojjettee gaafa sana gartee ummata kee gargaartee jirtaa gaafa sana ummanni illee si galateeffata jechuudha rabbi irraallee in argatta jechuudha gaafa ummata ollaalaa gartee ummata beekumsa hin qabne ummata hubannoo hin qabne ummata waa tokko gartee waan dhukkubni kun ta'eyyuu irraa hin beekne dhukkuba addunyaan gartee girgiraa jirtu kana sodaattee ummata hubannoo waan kanaa hin qabne kana amma dandeesse tokko hubannoo gartee kenniifiitii waan dandeessuun gargaari malee mootummaa takkana godhaa jira karaa kanaan mootummaallee injifachuu hin dandeessanu beekadha karaa kamiinuu yaaltanii dadhabdanii karaa kanaan immoo hin dandeessan karaa gurguddaa silaa gartee hin dandeessan jedhamee shakkamuyyuu yaaltanii dadhabdanii karaa kanaan immoo hin dandeessan maaliif mootummaan dandeettii isaatiin waan danda'uun ummata isaa keessatti gadi bu'ee caasaa qabu diriirfatee ummata isaa keessatti caasaa qabu diriirfatee hubannoo hanga gartanii baadiyyaatti hubannoo danda'amu gartanii akka ummanni itti irraa of eeggatu qulqullina ummanni godhachuu qabu qulqullina dhuunfaa isaarraa kaasee waan ummanni godhuu qabu mootummaan jala deemee tokko lama jedhee barsiisaa jira argaa jirra jechuudha dawwalii gaafadhu jira keessan dawwaliitii gaafadhuutii gaafa sana yoo mootummaa waa tokko gartee waa'ee dhukkuba kanarraa waa barsiisaa hin jirre ammas deebiitii mootummaa komadhu malee lafaa kaatee mootummaan Abiyyi ummata keenya fixaa jira ummata Harargee fixaa jira ummata kana godhaa jira jechuu dhiisiitii gartee waan sirraa eegamu godhi dura nagaa akka ummanni sun nagaa dhukkuba kana jalaa bahu godhi ati aangoo dhumatti sammuun kee hin hidhamini yeroo kana aangoo waa'ee aangoo iyyuu yaaduu dhiisiitii sammuu kan kee akkatti dhukkuba kana jalaa ummanni baraaramu kana yaadi si galaa jira kana yaadi jechuudha kana yaadi malee yeroon kun yeroo aangoo miti yeroon kun yeroo gartee jiraachuun gartee murteessaa keessa galtee jirtu lubbuun jiraachuun addunyaa kanarra murteessaa keessa galtee jirtu jechuudha guyyaatti nama meeqaa dhumaa jira akka argaa jiru dheengadda akkas argitan guyyaatti nama 700 meeqa du'e xaaliyaanitti akkasuma jechuudha
Kanaaf kana yaadi maleeti guyyaarraa kana yaadi malee eessumaan aangootti qabadda irri baraftee kaatee gartee manaama keessa gartee namnati barbaaddu fa'aa aangoorra yoo jiraate ganama kaatee san maraataa deemta. Ganama kaatee gaa ebelu koo aangoorra ba'ee jira manaamaan abjuudhaan ebelu koo aangoorratti argee jira jettee kanumaa jettee waan argite nuufin manaama keeti jechuudha. Manaamataa jirta malee yeroo kana keessa uummanni waa'ee aangoo dhiisee jira. Waa'ee aangoo biraa deebi'ee jira. Uummanni gartee biizii ta'ee jira. Dhugaa keetii sattamma sheer godha yaa uummata Oromoo. Uummata Oromoo sheer godha garaa gubaa warra gartee waan kana olola qindeessitee gartanii olola kijibaa gartee kijiba ta'e jettee uummata irratti oofaa jirtu kana jira biraan nagaa sheer godhaati. Siniif agalu jechuudha. Kanaaf yeroo kana addunyaan biizii taatee jirti. Yeroo kana addunyaan maaliin biizii taatee jirti? Dhukkuba kanaan biizii taatee jirti jechuudha. Inni qabaataan, inni rakkataan waa'ee dhukkuba kanaatiin biizii ta'ee jira jechuudha. Yeroo kana immoo Abiyyi uummata isaa ficcisiisuudhaaf dhukkuba akka dhukkubni kun biyya galu godhe jettee inni asirra teessee ooftu soba dirreetti ba'ee sirraa mul'atu jechuudha. Gandummaa keetii jechuudha. Sababa gandummaan gartee waan sammuu kan kee keessa jirtu ebelu kootu aangoo dhabee ebeluutu akkana ta'ee ekelee jinnii koota akkana ta'ee isa jettu dhaabiitii gartee uummata keetiif yaadii gartee yoo dandeesse biyya keessatti galiitii hubannoo kenni karaa dandeessuun yoo dandeenye immoo bilbilaan karaa dandeessuun maallaqa qabduun gartee uummata kee gargaari malee asirra teessee inni asirra baatee iyyaa jirtu akka yeroo kaanii miti amma. Dhuguma dhugaa keetii kanaaf jechuudha waan dandeessuun uummata kee bira dhaabbadhu yaada beekumsa qabduun uummata kee gargaarii si galaa jira beekumsa qabduun uummata kee gargaarii maallaqa qabduun uummata kee bira dhaabbadhu akka uummanni waan kanarraa baraaramu godhi yaa kan sammuun sin hojjenne yaa gartee sammuun kan kee akka namaatti yaanne si galaa. Mootummaan gartee dhukkubni biyya sana keessatti galee uummata fixuu dhiisiitii akka dhukkubni sun biyya sana keessatti hin argamne tarkaanfii danda'u qofa fudhataa jira. Tarkaanfii danda'u si galaa jira. Magaalaa irratti sosookutee jira amma argaa jirtan. Magaalaa Finfinnee irraa ka'ee magaalaa xiqqaa tokko dhaqamaan jiru amma dhaabatee jira. Wongoruu baadhee amma magaalaa Finfinnee irraa gara tokkotti sosoo'uun dhaabamee jira jedhan. Sini galee akkana jedhamaa jira jechuudha. Kana jechuun biyya miskiina sana biyya rakkattuu sana irratti gartee hanga dandeettiisaa waan danda'u tarkaanfii danda'u fudhataa jira mootummaan maal siyaa godhu waan danda'u fudhataa jira mootummaan ofii isaatiifuu harka duwwaa jira bar jaama dheengadda aangootti dhufee bar maal qabamee hanga danda'u liqeeffatee biyya alaarraa karaa danda'uun argaa jirta dheengadda karaa danda'ameen biyya alaarraa galfamaa jira wanni gartee dhukkuba kanaan of eeggannoo godhamu wanti adda addaa galaa jira. Maaliin galcha maaliin bitee galcha mootu biyyi saamamaadha biyyi hatamaadha waggaa 27 lafa jala guurame birrii lafa jala guurame eessaa fuudha baankiin duwwaadha waa hundinuu duwwaadha ati kana yaadi malee waa'ee aangoo qofa yaadin aangoo qofa halkan gartee waggaa irri baraftu gartee namnati barbaaddu sun masaraa mootummaa keessa manachitti argitee guyyaa baatee sanuma iyyaa oolta miidiyaa irratti baatee guyyaa baatee sanumarraa iyyaa oolta ololuma kijibaa gartee sirritti baatee oofaa oolta. Manaama gartee abjuu kan kee kana dhaabbadhu abjuudha wannati deemaanii jirtu kun abjuudha karaa kanaan aangoon argadhaan abjuudha abaddan hin argattu karaa kanaan si gala abaddan hin argatu taa'e rabbi kadhu du'aa'i kadhu akka rabbi aangoo sii kennu rabbitu sii kenna aangoo si galaa jira kan sii kennu rabbi aangoo maqaadha malee sababaadha malee kan sii kennu sii barrooftee jirti gartee gaafa dhalatterraa aangoo qabattaan sii barrooftee jirti malee kanaafuu kanattamaniitii kijibaan aangoo qabadhaan sun darbee jira hin jiru namni kijibaan aangoo qabatu hin jiru kijiba sun kijibaan aangoo qabadhaan hin jiru si galaa jira kanaaf ilmaan Oromoodha girrisaa biraan nagaa sagalee kiyya kana sheer godha yoo argitaniitu ta'ee gartanii oofaa jiranii olola kana gartanii qindeeffatanii oofaa jiranii nama tokko geessee olola kijiba dirree deemu bar nama tokko gartee geessee Harargee keessatti gadhiise nama koronaa qabu mootummaan namicha tatamsaasuudhaaf bar uummata Harargeetiin fixuudhaaf subhanallah maal jechuudha mee kun mee sammuun kan keessan akkamitti yaadame kanaaf jechuudha stop waan dandeessuun uummata kee bira dhaabbadhu
beekumsa qabdu yaada qabdu maallaqa qabdu ummata kee gargaari malee ummanni gartee nama isaa galee jira ummanni akka gartee si caala beeka ummanni. maal jette komentii ata uree ulaatti cufeen jira bar wallatti hin galu koronaa jedhi koleeraan jedhin isaa kolooraa. Kanaaf ilmaan Oromoodha namoota gariit beeytanii na dogongorsiisuu jedheeyyuu ajjala fiigee komentiidhaan akka xawal waalleen ta'ina taana dhaggeeffadda qajeedhaan manni kun kabajaa qaba mana keessa fiiganuu miti yoo diddan waan sinitti hidhamutu jira. Sinii galaa jiraami mana hidhaa seentan warra jara fiigdanii wixxeedhaa jirtan seeraan taana caqasa sirnaan taana caqasa yoo yaanni koo isinii ta'e taana caqasa yoo yaanni koo isiniin taane yoo gara hirriba keessanii yoo gara fiilmii kara barbaaddan jechuudha malee ajjala deemtanii dogongorsuudhaaf waan hin taane hin barreessina. Sinii galaa jira an yaada kiyya sin barreessitanii dhiiftanis waan an sida qabadhee dhiyaadde waan an sida irraa dubbachuudhaan murteeffadhee dhufe dubbadhee ba'a namni irraa na baasu hin jiru kun waan kiyya. Televiziiniin gartee miidiyaan ittiin dubbataa jiru kun miidiyaa dhuunfaa kiyyaati. Namni irraa na deebisuu danda'u hin jiru. Si galaa jira? Namni gartee irraa na deebisuu danda'u hin jiru. Yaada kiyya xumuradhee yeroon fedhetti irraa ba'uu danda'a jechuudha. Ati kana barreessiteedhaaf, ati komentii taanee barreessiteedhaaf awwaanan gartee komentii keetii jedhee yookaan irraa ba'uuf yookaan dogongoruuf hin jiru jechuudha. Tasgabbaa'een konfidensiidhaan naasaa jechuudha sitti. Si galaa jira? Kanaaf taayina caqasii sirnaan taayina caqasii yoo teessee na caqasuu hin dandeenye karaa hojii keetii hojii maalii qabdaa miti hidhamtee jirta mana keessatti. Namni hojii hin qabu wala kana manatti hidhamee jira kun. Tokko namni ulaa gadi ba'uu danda'a jira hammame. Bigaala suuqiin tokko alaabanaadha amma. Suuqiin tokko alaabanaadha kaamas jala seesee jiru kun. Gartee gara hirriba keetii yoo gara hojii kee mana keessaa yoo qabaatte hojii dhuunfaa yoo qabaatte mana keessaa gara sana deemi malee as tela teessee nun jarjarsini nun dogongorsiisini ayyaada kiyya xumuradhee irraa bu'aa ilmaan Oromoodha sin dogongorsiisuu deemaa jiranii gartee dogongorstanii ofii dogongoranii ummata dogongorsiisuuf deemaa jiranii ofii jaamanii ummata keenya jaamsuu deemaa jiranii. Kanaaf ummanni isin irratti dammaqee ummanni isin irratti beekee waan isin deemtanuuf ummanni isin irratti beekee dammaqee gartee mootummaa kana bira dhaabbataa jira jechuudha. Ummanni bahaa dhiyaa kaabaa kibba osumatiin olola utuudhumatiin olola gartanii galgalaa ganama olola qindeeffattanii kijibuma qindeeffattanii miidiyaa hawaasaatiin miidiyaa garaagaraatiin mootummaa kanarratti ooftanuu ummanni immoo mootummaa isaa ta'u waan argatee jiruuf ummanni mootummaa isaa ta'u waan argatee jiruuf kijibasin olola sin ooftan jechuudha. Gurra kanaan fuudhee gurra kanaan dabarsee ummanni gartee mootummaa kana cinaa dhaabbataa jira jechuudha. Sappoortii godhaa jira jechuudha. Warri biyya ala jiru warri biyya keessa jiru mootummaa kana bira dhaabbataa jira jechuudha. Kanaaf olola kee namni si jedhaa dhaga'u jiru. Olola kee akkanumaan mataa dhukkubsatta akkanumaan ijaa dhukkubsatta miidiyaa asirratti baatee yaa'u akkanumaan saa hojii keetii of jalaa dabarsita. Silleen fayyadu ummata keelleen fayyadu jechuudha. Si kasaarsa umman ofumaa keetiif gartee rakkattee maraattee asirraa badda malee waa tokko namni waa ta'u hin jiru jechuudha. Namni dhugaa argatee jira. Dhugaa dirree deemaa jiru. Dhugaa karaarra bahee deemaa jiru waan argaa jiruuf ummanni olola kee namni si jalaa dhaga'u hin jiru. Kanaaf dhaabbadhu gara yoo dandeesse gara keenya gara dhugaa warra dhugaa kottu gara warra mootummaa kanaa gara warra dhugaa kottu yoo dandeesse gara sana kottu yoo si hin danda'amne immoo callumeedii afaan kee cufadhu ziippii butadhu taa'ee jechuudha afaan keetti qulfii qollofadhu. Si garaa jira. Kanaaf namni si jalaa dhaga'u hin jiru. Namni takkallee namni si jalaa dhaga'u hin jiru. Ofumaa keetii rakkata. Ofumaa keetii asirratti gartee mataadhaa du'aa jirta malee gaafii keessii deebisa booddee amma gartee nama ho'itas jala xawal waallee ho'itas jala iyyaa jira. Gaafii kee booda sii deebisa gartee amma aasaan harka gaatuudha jettee waan hin taane hin barreessin. Kanaaf jechuudha ilmaan Oromoodha dhugaa faana hiriira dhugaa faana ejjedha eenyu abbaan dhugaa eenyu abbaan kijibaa jedhaati gartanii duula keessan oofuu dhiisaatii akkuma yeroo darbe duula keessan oofaa turtan ammallee warra mootummaa kanaa wajjin jijjiirama kana ceesisuu barbaadaa jiru warra mootummaa kanaa wajjin ta'e jijjiirama kana gartee fuulduratti ceesisuu barbaadaa jiru irratti duultanii kan akka gartee Dr. Angaasaa irratti duultanii kan akka gartee Jaal Mustafaa Jaarraa irratti duultanii kan akka gartee Jaal Bantii Fufaa irratti duultanii
hedduu dhagartani kana akka Jaafar Ali irratti duultanii hin dandeessan jechuudha. Uummanni dhugaa argatee jira. Mootummaa kanaa waliin dhaabbatee gara fuulduraatti jechuudha. Fuuldurri keenya badhaadhina jedha. Fuuldurri keenya badhaadhinaa waliin barreessaare badhaadhinaa waliin ifa jedhee jira uummanni. Sii galaa jira. Badhaadhinaa waliin fuuldurri keenya ifa jedhee jira. Hayyoota keenya irratti duultanii warreen nama maqaa isinii dhee kana warra akka Dr. Angaasaa Ibrahim, warra akka Jaal Mustafaa Jaarraa, warra akka Jaal Bantii Fufaa, warra akka Jaafar Ali, warra hedduu kana maqaa dhee fixuu hin dandeenye irratti duultan jechuudha jirra. Sababa jirri dhugaa argatanii mootummaa kanaa waliin isinii galaa jira. Mootummaa kanaa waliin gara fuulduraatti biyya sana gara gartee deega keessa badhaadhinaatti ceesisuu barbaadaa jiraniif dhugaa deeggaraa jiraniif kanaaf itti duulaa jirtanii jechuudha. Kanaaf duula keessan irratti geggeessaa jirtan. Hayyoota keenya irratti duuluu dhaaba. Arrallee borillee isin irratti hin dhiibnu. Arrallee borillee isin irratti hin dhiibnu. Maaltu dukkana? Arrallee borillee isin irratti hin dhiibnu. Kanaaf dhaabbadha. Arrallee borillee dhugaatu injifata. Dhugaan arrallee borillee in injifata. Warruma sobaa qabatee deemutu salphata. Maaliif? Qobaatti hafare namni jalaa deebi'aa, namni jalaa galaa. Si galaa jira. Namni jalaa gala gaafa namni jalaa galee qoba akka mukaa qobaatti gaafaafe gaafa sana salphataa jechuudha. Arra gartee fakkeeffatee nama akkasaa walitti guurratee nama akkasaa kijibaan haguugame nama akkasaa gartee kijibaan gartee mataan guutame nama akkasaa gartee gandummaadhaan mataan guutame jira akkasanaa walitti guurratee arra dhugaa fakkeeffachuuf itti fakkaata garuu arra dhugaa akka dhugaa godhatee itti fayyadamuu danda'a. Malee ittiin fufuu jechuudha. Wanni kun ittiin fufuu gara fuulduraatti itti fufuu hin danda'u. Maaliif? Dhugaatu injifatare. Dhugaa wanni caalu hin jiru bar. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu akka jedhan dhugaan injifataa. Kanaafuu isin hin salphattanii warri kijiba qindeessitanii asirratti kijiba oofaa jirtan hin salphattanii dhaabbadhaa gara keenya kottaa otoo lafti isinitti hin dukkanaa'in otoo lafti isinitti hin galgalaa'in lafti guyyaadhaan mallee jabaadhaa toobadhaa gara dhugaa kottaa isiniin jenna. Jabaadhaa toobadhaa osoo lafti isinitti hin dhiin jabaadhaatii gara dhugaa kottaa isiniin jenna. Waamichi isinii goona jechuudha. Silaan dhageessan hubatiin waamichi maaliif? Iji keessan gurri keessan qaamni keessan muluun hin dhaga'ure. Dhugaan dhaga'u kijiba malee maaliif? Isaan guutamtanii isaan gartanii barmajamtanii mataan keessan isaan seef waan ta'ee jiruuf gartanii hin dandeessan dhugaan dandeessan yeroo dhugaa argitan mataa gowwuu isinitti kaa iji keessan illee arguu gartanii amma gara kijibaa keessanii argattanutti iji keessan isin arguu mataan keessan isin hojjetu jechuudha. Utuu lafti isinitti hin dhiin gartanii utuu bor'ayii jettanii arraban nyaatiin utuu bor'ayii jettanii hin booyin jabaadhaa gara dhugaa kottaa jabaadhaa mootummaa kana bira dhaabbadhaa fuulduratti ceesisaa biyyi sun gartanii biyya rakkoo guddaa keessa jirtu rakkoo siyaasaa keessa jirti rakkoo dhukkubni kun immoo gartanii gaafa biyya sana seenee rakkoo guddaatu bu'aa rakkoo siyaasaa keessaa iyyuu hin baane rakkoon kun immoo itti dhufee jira. Kanaaf waa'ee aangoo dhiisaatii waa'ee gartee mataan keessan aangoodhaan guutame dhiisaatii akkaataatti gartanii dhukkuba kana jira uummanni baraaramee booda dhukkuba sanaa aangoo barbaaddullee karaa barbaaddeen argachuu dandeessaa. Amma wannati irratti hojjechuu qabdu karaa uummanni kee itti nagaa ba'u karaa uummanni kee gartee waan kana jalaatti baraaramu karaa kana irratti hojjedhu malee gartee karaa isin fayyan karaa gartee uummata kanallee burjaajessuu irratti hin hojjetinii isin jenna. Dhaamsa isinii dhaamaa jira. Lafti jira ammallee akka agartanii lafti jira lafti guyyaadha isinitti hin dhiine kanaafuu banaadha barriin keenyallee banaadha kottaa gara dhugaa kottaa isin jennaa isin waamnaa. Ilmaan Oromoodhaa iddoo waliin turree jirra. Gartanii warroonni as jala deemtanii na burjaajessaa jirtan kun dhaabbadhaa isiniin jenna. Piliis dhaabbadhaa ilmaan Oromoodha. Maa walitti duullanti? Maal ol goone mee ka walirratti duulluuf? Mee sababiin maal ol goone? Yoo waliin dhaabbanne maal qabna? Maa bineensa walitti taana? Maa bineensa walitti taana mee? Yoo waliin dhaabbanne maal qaba? Yoo waliin dhaabbannee gartanii diina keenya gartanii diina ija nutti babaasaa jiru. Diina gartee arraba nuti nyaataa jiru yoo ofirraa deebifne maal qaba amma walirratti duullu maal qabame maaliif waluma irratti duullu arra Oromoon walirratti duuluu malee gartanii diina irratti duuluu qaata dhiisee bara walirratti duuluu malee qaata diina irratti duuluu dhiise diina irratti duuluu darbee jira zabana wayyaanee zabana nafxanyaa tan si galaa jira amma hoo waan haaraatu bayama walirratti duuluu waluma irratti duuluu wal nyaachuu wal cuffachuu wal diiguu
wal balleessuu kanatu dhufe amma wanti haaraan dhufe kanatu dhufe jechuudha. Maaliif abaaramaa nu gootani? Abaaramtanii maaf abaaramaa nu gootan? Dhaabbadha amma walirratti duultan waan tokko nu godhu, waan wal nu jaallachiisu, waan gandummaa nu keessaa balleessu. Waan gandummaan oh my god. Natti hin dawwalina irraa na baasuu hojii keessan argaan jiraati. Hojii keessan argaan jira irraa na baasuuf natti dawwalaa jirtanii dhaabbadha. Dhaabbadhaan siniin jedhe irraa na baasuu hin dandeessan. Maaliif irraa nan baafne irraa na baasuu akkasiin hin dandeenye dhibbatti beekaa dhaabbadhaan natti hin dawwalina. Yaada kee xumuradhee irraa bu'aa please taan. Nambo jaaje sina rabbi sodaadha. Ilaa bulookiin hudduutti isinidha beekadha. Bulookiin isinittidha natti hin dawwalina. Bulookiin isinittidha. Mana hidhaa seenuu yoo barbaaddan gartanii mana hidhaa qulfiin isaa an harka malee hin jirre beekadha. Qulfiin isaa an harka malee hin jiru mana hidhaa. Qulfiin isaa an harka malee hin jiru mana hidhaa. Mana hidhaa sana yoo seenuu barbaaddan natti dawwalaa malee. Haa gowwaan mu namarraa hin dhaabubbahuun. Yoo mana hidhaa seenuu barbaaddan natti dawwala. Mana hidhaa keessa isin buusan dhaabadhaan irraa please. Xumurataa jira asaa kiyya yaada kiyya xumurataa jira. Yaadni kun immoo gartanii yaada namuu dhaggeeffatuu qabu. Miseejii gartanii miseejii very very important message. Miseejii namuu dhaggeeffatuu qabu. Miseejii namuu dhaggeeffatuu qabu waan ta'eef irraa nan baasin Rabbi sodaadhaa xumuradhee irraa bu'aa. Kanaaf olola mootummaa kanarratti ta'e jettanii oofaa jirtan kan qindeeffattanii oofaa jirtan kana dhaabbadha. Eessaaniyyuu isin hin ga'u. Isin salphisaa isin xinneessa malee mootummaan uummata isaa in jaalata. Uummata isaa gartee yoo uummanni sun dhume maal bulchuudhaaf mootummaan uummata sana akka dhumu irratti hojjeta. Inni sun mootummaan sun uummata fixuudhaaf dhukkuba kana mootummaa kanatu biyya galchee uummataan fixuudhaaf warri jettan dhaabbadha please dhaabbadha. Mootummaan dandeettii qabuun gargaarsa godhaafi jira. Waan danda'uun gargaarsa godhaafi jira. Yoo hojii kee sin argi ijji kan kee sin arguuti. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa yaanni kiyya kun warri sinii ta'e sagalee kiyya kana sheer godhaa biraan gaa warra kana agartee warra olola kan oofaa jiru biraan naagaa sin gaafadhaa warri yaanni kiyya sinii ta'e qofti. Warri yaanni kiyya sinii ta'e qofti sheer godhaa biraan naagaa sagalee kiyya kana jechuudha. Warroottan gartee waan kana oofaa jiru biraan sheer godhaa naagaan isiniin jedhaa. Yeroo dheeraa waliin turree jirraa gartanii saatiin kiyyas deemee waan jiruuf ilmaan Oromoo qaqqaalee gaggaarii yaada kiyyaarraa asumarratti isinii xumura. Waan na daawwattaniif hedduu galatooma. Sheer godhaa diina garaa gubaa warroottan gartee ta'e jedhee olola mootummaa kanarratti banee olola qindeeffatee kijiba dirree deemu kana qindeeffatee mootummaa kanarratti olola oofaa jiru biraan naagaati garaa jira gubaa jechuudha. Warri amma gartee na daawwataa jirtan kun warri isinii ta'e warri isinii hin taane nan daawwatina iyyuu na jalaa ba'a isiniin barbaadu na daawwatuu keessan. Warri yaadni kiyya isiniin hin taane warri akka gartanii yeroo ayyoota keenyatti duulamu yeroo gartee ayyoota warra uummata karaa haqaa agarsiisaa jiru irratti duulamu gammaddanu nan daawwatina na daawwachuu keessan hin barbaadu na jalaa ba'a. Isinii galaa jira. Na daawwatuu keessan hin barbaadu na jalaa ba'a. Anaa miti kan sin waame. Anatu kottaa isiniin jedhe warra yaadni kiyya isiniin ta'e qofti kottaatii sheer godhaa hiriyoottan keessan biraan ga'a ni isiniin jedha. Har'aaf asumarratti isinii dhaaba. Waan na daawwattaniif galatoomaa sheer godhaatii laayik godhaa. Yeroo nan ba'a jedhee daawwattoonni kiyya akkasii bara siistamiin sin qabdan yeroo nan ba'a jedhee hin dhuftanii ani immoo saatii kiyya xumuree jira. Irra deebi'aa ripileey godhaa sagalee kiyya kana irra deebi'aatii dhaggeeffadhaa. Yaadni kiyyaarraa asumarratti isinii gabaabsaa. Waan na daawwattaniif galatoomaa ilmaan Oromoodhaa. Sagalee kiyya kana sheer godhaa addunyaa waliin ga'a. Garaa gubaa girrisaa garaa gubaa warra kana oofaa jirtu kana garaa gubaan isiniin jedha. Waan na daawwattaniif galatoomaa. Komentii keessan inni dubbisaa. Gara xumuraatti dhufee jira yaada kiyya xumuradhee jira. Natti dawwalanii irraa na baasuuf deemaa jiranii osoo jirri irraa nan baasin maaliif irraa na baasan beeytanii
dagadhee silkii ittiin laayivii isinii waraabaa jiru kana miseenjarii irratti gabuusee jira. Duraan irraa haqaa beekadha akka jirri dawwalanii irraa nan baafneef irraa balleessaa. Ammallee tu jirri irraa nan baasin dafee miseenjarii sanaachi irraa haqaatii yeroo biraa viidiyoo wal fakkaatu walitti kan deebinu ta'a. Waan daawwattaniif galatooma. Share like godhaa sagalee kiyya kana facaasaa diina garaa gubaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.